Har'a kireema fuulaatiin isinii dhufu itti dhihaadha manumatti kan isin qopheeffattanii fi ammallee saamunaa warroota na gaafatan saamunaa kanarraa isinii haasa. Namni hedduun saamunaa kana ni leellisaa irraa haasa'in. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Kuni YouTube Lulaa 3D in 1 kan miidhagina dubartoota manumatti ufii kenna meekaappiin ala akka ajaa'ibaa taanudha. Ittiin jechuudha ittiin miidhaguun jaallannaa miire ammallee yaada keessan kan barbaadu tokko chaalenjii isin jalqabsiisu chaalenjii bulii 30 yookiin ji'a 3 jalqabuu feetanii baay'ina lakkoofsa nama waan kana barbaadu laaleetini chaalenjii kana jalqaba har'a hoom reemedii ajaa'ibaa kireema takkaan isinii dalaga manumatti jechuudha kireemni kun firiija keessa keettanii itti fayyadamtan hayyee gara dalagaa kireemichaatti haa deemnuti xumurarra immoo saamunaa jedheerraa isinii haasa kireema kana dalaguuf koorn staarchii ni bitama suuqiidha isa nu barbaachisa ootis yookiin dammoo haayisaa kaxaasaa kan suuqii bitamu san 2 ni bitama ni zafaziftan irdii 3 aanan yookaan orgaanika ta'uu danda'a aanan isin mana qabdan ta'uu danda'a wantoota kana walitti daleenaa jechuudha wanti kun maaliif nu fayyada fuulli keenya bifa tokko akka qabaatu nu godha. Naadiyaatii maalii gugurraacha as bira jiru tokko jira miisaan remove godhee fuulli keenya akka bifa tokko qabaataa deemu nu godha guyyaa takka guyyaa lamatti irra deddeebiidha firiija keenyatiniin itti fayyadamna even baradoo gootaniitiniin akkana itti rigachuu dandeettanii jechuudha ajaa'iba isiniin arkiini kootaatiin komadhaa itti dalagee itti irra fayyadamaa ture arrammoo isiniif dalagaa inshaallah garuma dalagaatti deemna amma hayyee ni jalqabnaa jechuudha. Maaliidha kuni yoo isinitti mul'ate ta'e itti ayyalbiyyaa asbaallaa haayisaadha haayisaa zafazafeeti ootii jechuudha haayisaa noormaalii ka suuparmaarkeettaati malee haayisaa manaasanii miti kun immoo harcee duqeetii miti koorn staarchii harcee boqqoolloo ka gurguramu san jechuudha yoo barbaaddan wani koorn staarchiidha olumas baqa harcee boqqoolloo kun irdiidha kun immoo aananii jechuudha aanan kan baxabaxamu illee taha aanan manatti isin baxabattan kan ni ta'anii isa fayyadaman yoo orgaanika kan argadhu yeroo baay'ee soo itti naqaa jechuudha kan kireema kana dalagu bismillah aanan itti naqaa itti naqaa jechuudha. Go see. Oh my goodness, okay. Crema gonna do, but Mabrati ni jura. Ni jura mabrati ni. Atas ko na. Ito na siya marapatala. Ardi tidawal. Tinigala. Ardi tidawal. Ardi tidawal na. Final result. Final result ini saya cek. Ini sedikit saya mulai ya, እንደዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ፋይናል ሪዛልት ይሳካ ነበር። ስለዚህ እና ቢያንስ ሳምንት ቶርባን ሰዲፍ ንፈይ ቶርባን ለማውልሞስት ንፈ አከስተሄ ቹሩ ሆኖ ሲያርጉ ጭርተና ከነዲበና ቹሩ kireema mandalaga gite me እንደቆ ፊልተር ofirra kaase እንድታዩ ስለፈለኩኝ ነው ፊልተር ofirra kaase በጣም አሪፍ ነው አከነ እንዲበተን ይችላል ደቂቃ 30 40 ofirra tursiistanii
ofirraa buqqistan በጣም ክሬሚ ሆኗል እንዴ አከመከደስ ነው ማለት والله ማሻአላህ አለቲ እንደዚህ ቢፈቶ እኮ ቀባተ ፉልኬ መርቲሳ አይቹ ሻሺክ የረቢት እርገ ከስካማል ጎነሬ namni tokko waan namni osoo dibatee erga alhamdulillah argitanii fuula kiyya osoo nam filtera malee alhamdulillah so amantii amanuu baattee ምንም አልቀባም fuula waan maati argitu kana annaan dibadhu alhamdulillah rabbil alamin akkasa haichu akkana dibattan duuba saamunaa kanarraa isin haasa'uuti daqiiqa narraa dhumataara in furdadhina fakkaata gadana de yoosuu dhadhabaa boyosoo haasuu daddabalam doona laaqama farkuma selay saamunaa kana gartee saamunaa koojik asiidii kana jechuudha. Koojik asiidiin kun qodaa sensitive skiniidhaaf hin taha. Dry skinii fi combination skiniidhaaf ta'a. Waa'ee skinii dammoo asumarra dalageera akkamii akka fuula keessan beektaniif jechuudha. Normal skiniif illee ta'a. Garuu oily skiniidhaaf hin ta'u. Oily skinii warra fuulli keessan uumamaan zayita qabu hin ta'u wanni kun jechuudha. Saamunaan koojik asiidiin kun orjinaalli isaa birrii 900 akkas orjinaalli isaa. Forjidii lamaffaan 450 so gidee baay'ee namni orjinaal argachuu ijoollee Adaamaa fi Finfinnee jirtanii orjinaal argachuu dandeettan naannaa Baalee keessaa forjidii lamaffaa isaatti dhufa malee tokkoffaa isaan argattanii ergadhaatii ijoolleen isin yaabittu malee orjinaalli isaadha birrii 900 illee yeroo takka amma deeggarre 850 hin bite orjinaalli isaadha. Oni chapa bira dubarraadhaan qabatee galee ammallee bicaa tokko kan keessa isaa let me show you so first kinni jiru akkana jira jechuudha keessa isaadha anam ittiin dhiqadheetiin akkas ka ta'e so maaliif ta'e isiniin jedhe dry skinii warra gogaan keessan goggogaa ta'e jechuudha. Wayita dhiqattan akka gartee annama forforii fuularraa qabu waan akkasii warra yaasu fuulli keessaniif warra ammallee sensitiivii ta'e waanuma takka yoo isin tuqu fuulli keessan diddiimatu anama sensitiiviidha fuulli kee ammallee warra koombineeshinii asiin zayita ta'e asiif goggogu warra saniif ta'a hedduu gaariidha ammallee xiqqoo nama diimessa xiqqishu nama diimessa fuula namaa immoo bifa tokko akka inni qabaatu taasisa wanni an jaalladhuuf isaaf duruu fi saamunaa kana hedduu jaalladhaan even mataa dhiqachuudhaaf duruun hedduu gaariidha jechuudha. Innaa kireema kana fayyadamaa guyyaa even hanga 7-2 fayyadamuu dandeettanii yookaan firiija gara jalaa keessa kaa yookiin firiija gara gubbaa keessaan wanniidhaan dalagaa maal kana baradoo yagasii ganama itti rigadha. Emanuun yoo seeraan itti fayyadamtan taate fuulli keessan xirratti yaala namni hono isin galee naturally fuula bareedaa tokko isiniif ta'a. So irraa fayyadamaati rizaaltii isaanaa hima anillee waan isinitti hime kanarraa waan ani isiniin jedhu wanni ani amma si dalagu kun isin hin miidhu haaluma kamiiniyyuu qodaa kamillee hin miidhu yoo fayyadu iyyuu kabaate taate ammoo amanuun isin fayyada. Arabi isin fakkeessu illee baatu fuulli keessan gosa tokko akka qabaatu tin taasisa. Baay'ee reemedii makkanarraa ingiriidentii dubbisaamee kireemota ofii fayyadamtan garaagarummaan kireemaa nama dalagee fi kireema supermarkettiidha akka supermarkettii keemikaala qaba kan amma dalage kun keemikaala hin qabu. Olmast waan kana 2,000-3,000 bittanii fayyadamtan isin hin addeessamu waan jedhaniif no keemikaal without keemikaalii kana mana fayyadamaatii laalaa tamasaggunuunyaallaachuu. So yaada keessan laalee yoo isin chaalenjii na waliin eegaluuf intarestidii kataatan taate chaalenjii ji'a 3 olii dhaabne rifeensa fuula jechaa deemna yaada keessan barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.